Kinootika akkuma argaa jirtanii iddoo kanneen kan keessummaan kaleessa nutti dhufanii akkasuma immoo nuti shit jechaa oolle akkanatti oole kaleessa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kale viidiyoo isin hojjedhee jira. Viidiyoo isin irrattis immoo namoonni ilaaltanii jirtanii namoonni situ gaariidha akkasuma daankeetillee gaariidhaan jechaa turtanii hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Dhuguma jettee namni akkuma isiniin jedhe kaayoo gaarii taate namni ofii keettis yoo gaarii taate namni gaarii sii ta'a jechuudha. Akkatti shit jechaa oolee jechuudha. Akkuma viidiyoo kana irratti agartanii viidiyoo kana argaa jirtan jedhee yaada. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqessi ni hawaayatu akkam jirtu ana boleettiin keessaa nagaa guutuun qaba. Isiniin jecha isinillee baga nagaa taatan baga jaajiraata isiniin jecha. Egaa hordoftoota koo warri chaanaala kiyyaa faarawaa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaaf maamila keenya ta'ee warri ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadha isiniin jechuu jaaladha. Egaa har'a immoo burteen akkuma beekamu viidiyoo isin hojjedheetiin ture kaleessa kan kaleessati kunillee sagaleetu jira. Sagalee san immoo irraan balleesse akkuma argaa jirtanii kunooti wanti hojjetames jechuudha. Akkuma argaa jirtan immoo maqabeetiin jira. Kunoo waan sarratanyaallee kan isin sobee miti sobee namatti sobuu hin jaaladhu. Kunoo sarratanyaa lama fiddeerti kushiinaa keessa jiru. Ijoolleen kun immoo Keeniyaa dhalachuu jechuudha. Akkuma argaa jirtan Keeniyoota jechuudha. Keeniyaadha ijoolleen kun lachuu jechuudha. Isaa waliin kaleessa isaan hojjechaa oolee jechuudha. Ani immoo yaa'uun hojjenne walumaa galatti ani hojjenne jechuudha. Isaan hojjechaa oolee jechuudha. Annaa maaliif seetanii akkuma isin jedhe kaayee ani mucaadha caalanii mana hojjechaa daa'ima eegaan baay'ee ulfaataa keessattuu immoo keessummaa kana keessummeessuun hedduu ulfaatedha. Sarratanyaan takka hin dandeechuu lama ta'e malee jechuudha. Kanaaf alaa fidde jechuudha. Wanti sobaan namatti himamu tokko hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani warra kana yookiin warra beekutu beekaa warri hin beekne immoo na beekuu dhabuu danda'a. Amma fakkeenyaaf namni tokko viidiyoodhaan waraabu. Ani amma viidiyoo suuraa kaasii viidiyoo waraabadhaan jedhu waan bakka barbaadne yoo deemu bakka bineensotaa bakka bashannanaa yoo deemu suuraa kaafadhaan jedhu. Bakka hin beeku waan ta'eef jechuudha. Ani immoo akka suuraa waraabu viidiyoo tokko waraabu hin beeku jechuudha. Kanaaf mana gaarii mee eenyutu akkatti fataa jedha kun agartanii akkasumatti fadhii walii jechuudha. Akkanumatti fataa jechaa oolee jechuudha. Beerreen afa oolee jechuudha. Yoo kan beektanii beerreen waraabanii malee dhiira ta'e na waraaba jechuudha. Garuu beerreen waraabanii hin beektanii biyya kana keessatti dubartii isaanii waraaban jechuudha. Kana fakkaata manni keenya akkasitti asxaqaqalaa oolee fataa jedhee anillee immoo karra kaleecha abdiis immoo wajjin affataa jechaa oolee malee waan tokko hin hojjenne jechuudha. Sanan tanaan dura asxaqaqalee malee jechuudha. Akkuma isin jedhe kaasarraatanyaa lama fiddee isin jedheetiin jira. Ijoolleen dhugaa dubbachuuf atumti gaariidha. Isinillee gaarii sii taate jettanii ijoolleen tuniin Keeniyaadha. Akkuma argaatan keelachuu Keeniyaadha. Keeniyaadha sharikaa hojjetu saalachuu ijoolleen jechuudha. Achumaaf fidde jechuudha. Buna buusuu danfisuu dhiqaa dhiquu achi geessu as geessu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii ijoollee kanneen jechuudha. Isaan baay'ee dhedheeroo wayiiti maal akka ta'an beeku dhugaa rabbii. Ani biratti gabaabduu isaan dhedheeroodha dhugaa rabbii. Baay'ee tokko nuuf taasisuuf yaadii jedhi gabaabduudha biratti hin dhedheeratu maali ijoolleen Keeniyaa kun qal'aan dhedheeratanii. Akkasii isin jedha. Kanaaf nama gaarii gaafataatu madaameedha gaarii si taate jechuudha. Kanaaf waa sobaatii miti. Waa sobaatiin immoo namni namaan akkas jechuu nama jajuun faayidaa tokko hin qabu. Ani dhugaa dubbachuuf araboota gaarii ta'uu baatte jechuun gaarii jechuun akkuma badaa yoo taate akkuma badooma ishee ta'anii maaliif badooma isaanii ta'anii yoo gaariis ta'an gaarummaa isaanii yoo badaas ta'an badummaa isaanii ta'anii maaliif namni hundi gaarii miti namni hundi badaa miti. Amma fakkeenyaaf takka baddee takka hin baddu. Takka badduu taateef takka badduu hin taatu madaamin takka. Ani dhugaa dubbachuuf namuma amala qabu wajjinillee nan bulaan namuma amala qabu jechuudha. Dhugaa isin jedhe nama amala qabu wajjinillee nan bulaa. Maaliif beektanii kolfuun jaaladhaa nama atsaarre gaduun jaaladhaa obsas nan qabaa. Nan aaramal dafeen aaramalee obsa nan qaba jechuudha. Akkuma aarukaatti immoo obsallee nan qaba. Dhugaa dubbachuuf nan aara garuu yeroo saniif immoo nan obsa bakka xiqqishuma aaramalee saniin booda nama obsa jechuudha. Maaliif beektanii haasofni kiyyaallee namaa walii galaa garuu namni gaafa miidiyaa na agartuurraa gaafa miidiyaadha na haasawurraa osoo qaama kootii na bira geessee na agartee mucayyoo sun nama akkasiitii kan naan jettu jechuudha. Amma araboonni namni bakka warri faamilii ishee warri faamilii isaa warri faamilii haadha ijoollee tanaa kan buqattee namni wallaaleen jiru jechuudha. Even namoota birootii kan yeroo bakka deegisiitiin argamu baay'ee tokko nama agarsiifatu baay'ee na eebbisu jechuudha. Maaliif beektanii waan mana gaarummaa hojjedhee malee waan biraa miti. Waan isaaniitiif hojjedheef miti. Warma kanaaf hojjedhee miti garuu gaarummaadha. Gaarummaa ati hojjetteef si jajji
gaarummaa ani hojjedheef na jajanii na eebbisan malee osoo badooma kiyya hojjedhee ija argaa kiyyaa nan jaalattu akka ba'ee kanadha walitti amma ani faamiliin isaanii kan walitti buunee nagaa waliin jennan jiru takkaa sarraatanyaa bira hin darbu'an na bira darbanii hin beekan obboleewwan keenya natti fakkaatan hin jedhu dhugaa rabbii jechuudha namni akkana jedhu waan of akka abbadu wayii isin fakkaatan of akka abbadu maaliif kushiin arabaa keessa hin jira garuu waan isaanii na waliin ta'an immoo bakka ani waan biramate eebbisaanii nagaa dhugaa rabbii bakka namni hundi kan eebbisu eebbisaanii nakam nagaa jechuudha bakka sarratanyaa gamtuu daa'ima akkasitti nuu qabaa daa'ima fi akkasitti qabaa manni takka kaameraan jiraate jechuudha bakka fattaa jennee hin jiraadha maaliif bakka waan baatiif beekuu qabdan beeka asirratti waan baatanii beekuu qabdan ataraboota waan akkasitti akkasiin godhin jedhe rabbirraa argatta waaqayyoorraa argatta obboleettii koo namni mana namaa daladdan obsa godhadhaa waan isaanii hin daddarbinaa daa'ima isaanii hin daddarbinaa qabaa gaafati qabdee isaan isirratti afgatu amma miceeyoon takka maallaan jettee kaleessa Filippiniidha ishiin duraan kaameraadhaan eegaa turte dhugaa miceeyoo sarratanyaa daa'ima bira rafti akkuma koo jechuudha ishiin daftee irratti jechi waan ta'eef duraan kaameraadhaan eegde amma garuu kaameraa san balleessite jetti maaliif sababaadhaan gaarii ta'ee fi odoon badduu ta'e kaameraa san balleessite ati gaariidha ammaan booda kaameraadhaan sin eegunaan jettee kaameraa mana keessaa balleessite jettee iddoo hundumaa hin jira jette duraan amma garuu balleessite hunda isaatu jettee natti himtee na balleessite bakka maaliif gaarummaadha daa'ima maaragiin qabdaa maaragii si bira raftee maaragiin kaatee maaragiin dhixxee maaragiin nyaachiftee jettee himte jechuudha dhugaa dubbachuuf maaliif beektanii namni gaafa gaarii taate araboonni si ilaalti gaafa ati gaarii taate akkuma gaarummaa keessatti bilbilaa oolti ebere kas taate sarraatanyaan tiyyaa hin beektan ijoolleen beektan araboonni mee waan xiqqoo bahe ofii jalaa fuutee isuma haasaa oolti akkana taate sarraatanyaan akkata yoo ati gaarii taate akkasumatti yoo ati badduus taate yoo ishiillee akkasumatti sarraatanyaa ta'a jechuudha abba sarraatanyaa baay'ee natti dhugaa rabbi jechuudha sarraatanyaa baay'ee natti jechuudha akkana ishiin kafanni ishii akkana ishiin ija arganii ishii uffanni ishii harkaan bishaan kan miicitee fi walitti gonnoota ishii dhiiraaf dubartii waliin beektu waan akkasii faana kanaan jiru wayii hedduutu jira jechuudha fataa ofirraa hin jedhani ijoolleen tokko fataa hin jedhani naan jedhu hundee ani ijoollee baay'ee gorsaa yeroo isaan biratti fataa jedhaan jedhaan bakka maaliif innaa kanaafi maal isin jechuu barbaade walumaa galatti gaarii ta'a gaarummaa hojjedhaa isin jechuu barbaade tanan gaafa isin gaarii taatan akkasumatti isin jajjaramuun isinitti illee garaan jabaattu jechuudha gaafa immoo isin waan isaanii dabsitaa akkasumatti isinitti dabdi jarri jechuudha amma jarra namni amala hin beeknetu jara kanaan badaa amma amala isaanii baradha waan ta'eef amma isaanii bakka wannaa jechuun qabu waa jechuun hin qabu maaliif beekani isaan gaafati gaarummaa taate gaarummaa keetti si jaju gaafati badduu taate badummaa keetti si jaju jechuudha kanaafi addaraa keessan gaarummaa hojjedhaa hanga addunyaa har'a jirtan gaarummaa hojjedhaa isin jedha hanga viidiyoo biraatti gotti deebitti kaa kun ijoolluma warra keeniyaa kanaan wajjiniin baay viidiyoo biraatti gotti deebi